Nagaa Waaqayyoo kan gooftaa keenya akka Yesuus Kiristoos ammaatii jalqabee hanga dhumaatti hunduma keenya wajjiniin haa ta'u. Akkam jirtuu nagaa keessanii Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Akkuma kanaan dura waliin sagalee Waaqayyoo barachaa turre, Waaqayyoon dhaggeeffachaa turre, har'as itti fufnee sagalee Waaqayyoo dhaggeeffannaa. Ani akkuma kanaan dura dubbachaa ture maqaan koo Lubata Barii Amanteen jedhama. Sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin har'as carraa arganne itti fufnaa. Keessumattuu guyyaa fannifamuu Yesuus Kiristoos akkasumas immoo itti fufee du'aa ka'uu kan gooftaa keenyaa kan Yesuus Kiristoos kan itti ayyaaneffannu kan itti yaadannu waan ta'eef hunda keessaniinuu bagattiin isin ga'e. Nagaan isiniif haa ta'u. Itti fufnee sagalee Waaqayyoo isa bu'uura waan hundumaa ta'e waa'ee kanaas kan nu hubachiisu waa'ee fannifamuu Kiristoos akkasumas immoo du'ee du'aa ka'uusaa sagalee Waaqayyoo maal akka jedhu wajjin ilaalla. Kutaa sagalee Waaqayyoo iddoo tokko dubbisatanan walii wajjiniin Waaqayyoon kadhannaa. Innis Maatiyoos 22 lakkoofsa 23 hanga 33tti kan jirudha. Ani garuu kutaadhuma kana keessaati lakkoofsa 23 fi yookaan 24 waan dubbisaa itti fuftanii dubbifattu. Akka jedhaa maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Gaafasuma Saduqootiin warri du'aa ka'uun hin jiru jedhan gara Yesuus dhufanii, yaa barsiisaa, namni tokko dhala utuu hin godhatin yoo du'e obboleessi isaa niitii isaa sana dhaalee sanyii obboleessa isaatii fi haa hambisuu jedhe Museen. Kunoo obboleettiin torba nu gidduu jiru turanii. Inni hangafni niitii fuudhee otoo dhala hin godhatin niitii isaa obboleessa isaatti dhiisee du'ee jedhee itti fufa. Hin kadhanna Waaqayyoon. Bara baraan mootee teessoo kee isa waaqarra kan jiraattu qulqulluu Waaqa keenyaa si galateeffannaa. Nu jiraachiftee nu gargaartee karaa hubannu karaa nu hin hubanne araarra ayyaanni kee nu baay'ate. Kunoo carraa guyyaa irraa kana nuu laatteetta. Hunduma keenyaaf araaraaf ayyaana nuu gooteetta. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Kunoo yaa Waaqayyootu si galateeffannu. Sagalee kee malee socho'uu, jiraachuu, jireenya arguu hin dandeenyu. Sagalee keetu jireenya. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ulaa Waaqaa banii hafuura keessa qulqulluudhaan ana isa dubbatu warra dhaggeeffatanii humna du'ee du'a mo'ee kan humna Yesuus Kiristoosiin akka jireenya keenya keessatti sagalee kee ergituuf si kadhanna. Ergamaan seexanaa sagalee kee dura dhaabatu foon keenyarraa, hafuura keenyarraa, qalbii keenyarraa bara baraan maqaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Sagalee kee akka nu hin dhaggeeffanne, sagalee kee garmalee akka hubannu, sagalee kee yaa Waaqayyo jireenyaaf jiruudhaaf akka nu hin dhaggeeffanne maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin xaxaa diinni fagoo dhiyoo taa'ee hojjetu wallaalaarraa, beekaarraa, isa guddaa isa xinnaarraa, namoota fagoof dhiyoo jiranirraa arfii dhiiga Yesuus keessa jiruun kan waraaname haa ta'u. Jalqabaa dhuma ta'e nu geggeessi. Sagalee keessa jiraataa nutti dubbadhu. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoos jettee ameen. Yeroo kana waa'ee du'aa ka'uu irratti dubbadha. Macaafni qulqulluun waa'ee du'aa ka'uu maal jedhaa inna san namni odeessu yookaan immoo san namni kan biroon jedhu utuu hin ta'in macaafni maal jedha? Dubbii Waaqayyoo inni sirriin maal jedha jennee ilaallaa. Du'aa ka'uu jechuun du'a booddee jireenyaan jiraachuu jechuudha. Akkasumas immoo fooniif hafuuraan jiraachuu jechuudha du'aa ka'uu jechuun. Kakuu moofaa keessatti iddoo tokko tokkotti fooniin akka ka'an argisiisa. Kana kitaaba qulqulluu an amma dubbises ilaalleerra achi deebitanii seera Waaqayyoo jalqabarraa jalqabdanii yoo dhaggeeffattan hubachuu dandeessu. Gaafasuma Saduqoonni warri du'aa ka'uun hin jiru jedhan gara Yesuus dhufanidha. Macaafa qulqulluu keessaa du'aa ka'uun hin jiru kan jedhan turaniiru jechaadha. Seera Musee 5 duwwaatti amanu jarri warri Saduqootaa garuu du'aa ka'uun hin jiru jedhaniiti amanu. Amantiin isaaniitti akkasi. Macaafatu jedhatu hin ta'in jara takkatti amanu. Du'aa ka'uun hin jiru jedhanii seera Musee duwwaatti kan isaan amanan.
Maatiyoos boqonnaa 16 lakkoofsa 6 hanga 12tti Yesuus Kiristoos waa'ee jarreen kanaa maal jedheera? Raacitii warra Fariisotaa warra Saduqootaa kanarraa of eeggadhaa. Yesuus jarreen kanarraa of eeggadhaa. Lallaba isaa keessaa jira kanarraa of eeggadhaa. Raacitii isaaniirraa of eeggadhaa. Raacitiin bukoo ariifachiisee kan akka inni bukaa'u godhuudha. Raacitiin isaanii isinitti dabalamnaan, raacitiin isaanii gara sammuu keessanii gara qalbii keessanii dhufnaan rakkoo qaba waan ta'eef irraa of eeggadhaa. Saduqoota kanarraa. Kanaaf Maatiyoos 16 lakkoofsa 6 hanga 12 dubbifattanii Yesuustu jedhe kana. Yesuus kakuu moofaa keessaa dubbisuudhaanii waan isaan dogoggoran kana dogoggora isaanii itti mul'ise. Innis inni kutaa kanarraati namichi tokko ijoollee 7 qaba. Kanaaf inni hangafti fuudhee utuu mucaan godhatiin du'e. Inni itti aanus akkasuma utuu mucaan godhatiin du'e. 7 isaanii utuu mucaan godhatiin du'anii dhumarratti immoo dubartittiinis utuu mucaan godhatiin duute. Akka seera Museen jedhutti obboleessi isaa yoo irraa du'ee haadha manaasaa dhaalee sanyii isaa akka hin hambisuuf jedha. Ati immoo maal jettaa jedhaniin. Inni immoo deebisee jalqaba uumamaatti macaafan dubbifne moo erga jedhee booddee isaaniif ibsee du'aa ka'uu keessatti fuudhiif heerumni hin jiru akka ergamoota waaqarraatti jiraatu jedheen. Fuudhaaf heerumni hin jiru akka ergamoota waaqarraatti jiraata namni. Kanaafiyyuu gaafa dhattanichi deebitan dubbiftan immoo jalqaba uumamaatti namni abbaa isaa fi haadha isaa hindhii isaa haadha manaa isaatti maxxana isaan lachanuu foon tokko ta'u jedha. Jabina garaa keessaniitiif isa Museen dubbate dubbii Waaqayyoon godhinaa. Waaqayyo isa jalqaba kaa'ee hin diigne. Jalqabatti Waaqayyo dubartii tokkoof dhiira tokko walii uume innis immoo haadha manaa isaatti maxxana foon tokko ta'u isaan lachanuu foon tokko ta'u kan Waaqayyo walitti hidhe namni gargar hin baasiin jedhamee caafamee jiran dubbifnee jedhe. Isuma baattan isumatti amantan sana keessa jira attamitti arguu dhabdanii jedhe. Isuma baatanii dubbisanii itti amanan keessaa arguu dhaban har'a namooti baay'een isuma baatan kan isuma dubbisan kana keessaa argaa hin jiran. Yoo Waaqayyotti argisiise malee Yesuus kutaama sana keessaa isaanii dubbisuma isaan baatan kiyaa isuma isaan itti amanan seera Musee keessaa. Kanaaf waa'ee du'aa ka'uu keessatti ergamoonni kan isaan lallabaa turan hundeen lallaba isaanii keessaa tokko du'aa ka'uu gooftaa Yesuusidha. Kan isaan irraa ka'anii dubbatan kan isaan irraa ka'anii lallabani du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos irraati. Kanaaf ergamoonni duuka buutonni isarraa ka'anii lallabaa turan. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 gaafa dubbiftanii Waaqayyoo hidhaa du'aatti saba isaa hiike hidhaa du'aatti hiike. Namni hidhaa du'aa jala jiru ture jechaadha. Yesuus Kiristoos dhufee du'a kana immoo hidhaa du'aa kanatti hiike jedhe. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 gaafa dubbiftan immoo Yesuus akka inni du'aa ka'e dhugaa ba'an. Maalii jedhan boqonnaa 2 irratti waldaaltan hafuura qulqulluu dhufee bu'eetu guyyaa 50 arga Yesuus du'ee du'aa ka'ee booddee afaan jara biyya sanaatiin gaafa isaan hafuura qulqulluudhaan guutamanii haasa'an hin machooftanii. Isinii daadhii wayinii ganamaan attamitti dhudhaa nunne. Hafuura qulqulluu takkas godhe Yesuus isa isin ajjeeftan Yesuus isa isin awwaaltan sana inni immoo du'aa ka'e isa du'aa ka'e sana takkas godhe inni lallabuutti kaa'e. Gaafa sana nama baay'ee gooftaa akka isaan fudhatan godhan lallabi isaanii isarraa kaa'echaadha. Kan Phexrosaa kan warra duuka buutotaadha hundeen lallaba isaanii isa ture du'aa ka'uu Yesuus lallabaa turan jechaadha. Akkasuma hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 gaafa dhattan kan argachuu dandeessu yoo nan dubbisa yoo kutaa kana hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irra kan jiru nan dubbisa akka jedha maqaa Waaqayyootiin nan dubbisa lakkoofsa 10 irra kan jiru. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irra kan jiru akkas jedha. Namichi amma fayyaa ta'e isin dura dhaabatu kun maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin akka fayye isin hundumti keessanuu beekaa jedhe. Namichi amma fayyee fuula keessan dura dhaabatu kun waan biraatti goone miti. Maqaa Yesuus nama Naazireetiin kadhannee fi fayye kanaaf ka'ee fuula keessan dura dhaabataa jira kana beekaa. Lallabi isaanii kan isaan ittiin fayyisaa turan kan isaan ittiin namoota dhukkubsataadhaaf kadhachaa turan maqaa kana ture. Kana beekaa. Maqaa kana beekaa jedhanii gizee dhukkubsataaf kadhatan yeroo lallaba isaanii keessaa hundeen lallaba isaanii hundee gizee nama dhukkubsate kadhatanii fayyan kana ibsaa turan. Namichi amma fayyee fuula keessan dura dhaabatu kun maqaa Yesuus nama Naazireetiin akka fayye beekaa jedheetti. Tuftanii dubbachuu dandeessu. Kanaaf raajonni akkasuma ergamoonni duuka buutonni lallabi isaanii isa kana ture jechaadha. Akkasuma yeroo isaan warra abbaa seeraatiif yookaas immoo warra akkuma jenne Fariisotaaf Saduqoota kana warra beektuu macaafaa kana
Isaan dura dhaabatanii gaafa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos dubbatan, Yesuus du'aa ka'uu isaa gaafa dubbatanii guutummaa jireenya isaaniitiin dubbachaa turanii. Kanaafis immoo fuula namaattis fuula Waaqayyoo durattis surraa qabu turanidha. Du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos gatii dubbatanii nama hundumaa duratti surraa qabu turan jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 4:33 dubbifadhaa. Surraatirra ture jedha. Amma surraan kan namarraa dhibeef maaliif utuma dubbatanii surraan kan namarraa dhibeef hundee lallaba keenyaatu du'aa ka'uu Yesuus miti. Isaan sun garuu surraa qabu turan danda'amiyyuu ergamoota Waaqayyootu nama fakkaatee nu gidduu jira malee jarri kun nama miti jedhanii hin wallaashifatan. Maal namni kana gochuu hin danda'u hundeen lallaba isaanii, hundeen dubbii isaanii, hundeen dhuga ba'umsa isaanii du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos gatii ta'eef surraatirra ture jedha. Dubbifadhaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 4:33 akkasuma 10:40 dubbifadhaa. Keessumaa keetti Phexrosiif Yohaannis maqaa kanaan hin dubbatinaa jedhamee itti himameera. Seerri waldaa isaan dhorkeera. Maqaa kanaan inuma dubbannaa jedhan maaliif ittiin dubbattu jennaan namaaf abboomamuu irra Waaqayyoof abboomamuu nu wayya inneeti. Maqaa kanaa yoo dubbanne malee hin ta'u jedhan. Kanaaf du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos ture. Warra seera murtuu, warra beektota macaafaa, warra biyya bushan fuulduratti waa'ee gooftaa kanaa du'aa ka'uu isaa gatii dubbataniif surraatirra ture jedha. Kanaaf du'aa ka'uu karaa sadii mirkanaa'e. Injiru warra jedhan kanaaf karaa sadii mirkanaa'e. Innis tokko du'aa ka'uu kana kan isaan mirkaneessanii dubbatan karaa sadii. Kakuu moofaa keessatti waa'ee Yesuus Kiristoos akka inni du'aa ka'u mirkaneeffamee dubbatameera jechaadha. Hojii ergamootaa boqonnaa 2:25-26 akkasumas immoo hojii ergamootaa boqonnaa 13:33 hanga 35 dubbifatan argachuu dandeessu. Kakuu moofaa keessatti waa'eensa akka inni du'ee du'aa ka'u akka mirkanaa'e akka dubbatame as keessatti kakuu haaraa keessatti dhufee kutaa akkasii keessatti seera kakuu moofaa keessatti iddoo akkasiitti kun dubbatameera jedhamee ibsame. Akka Yesuus Kiristoos du'aa ka'u kakuu moofaan ibseera jechaadha. Kakuu moofaa jechuun seera uumamaatii hamma raajii Milkiyaasitti kan jiru jechaadha. Kakuu haaraan immoo Maatiyos irraa jalqabee hamma dhumaatti kan jiru. Moofaaf haaraatu hin ta'in kan ture jechaadha. Isa duraan ture. Isa duraan ture keessayyuu tureera jechuudha. Kanaaf inni lammaffaan yoodhuma itti baay'isanii eegduutti ramadaniyyuu yooma eegduutti ramadaman yoo awwaala Yesuusitti awwaalli duwwaaf. Namoota ciccimootti ramadaniiru eegaa hin kaa'anii seenaama keessatti nama du'etti nama du'ee awwaalametti eegduun itti naanna'ee hin beeku. Ajaa'iba kun nama du'etti hin kaa'anii shakkanii itti naanna'aa eegaa jedhanii utuu isaan eegaa jiranii boolli duwwaaf. Indaama afaaniin bakkee keessa deemanii du'aan kaane Yesuus du'aa ka'uun hin jiru jedhee dubbachuutu hin ta'in isuma inni du'ee awwaalameyyuu akka inni qawweedhaan eegamuu fi itti naanna'aa eegaa jedhanii. Godhatanii dubbifattan kana Maatiyos 27:62 akkasuma hojii ergamootaa 20 lakkoofsa 1:10 kun akka dubbadhu kanatti jiru. Itti naannessanii eegaa jedhan hin kaa'a akkuma dubbate hin kaa'adhanii shakkanii. Kan isin dinquu eegduutti naannessaniiru gaafa awwaalli duwwaa fi Yesuus Kiristoos tusaan dhaabatanii eeganii dhagaa warra Roomaa maataba warra Roomaa ofirraa darbatee gaafa Yesuus ka'u immoo awwaalli gaafa inni duwwaaf immoo horii baay'ee isinii laannaati ergamoota isaatu dhufee achi keessaa boolla kee haa fudhate jedhaa dubbadhaa du'aa ka'eera jettanii ni miinaa jedhan. Dinqiidhaan mammoo harma isaanii. Yeroo Yesuus ka'e hin agarre arguu gadi dhabanii boolli duwwaa amma immoo namatu dhufee gisee isaan fuudhanii deebi'an immoo maaliif buusisan? Inni immoo yakkan ta'u yeroo isaan fuudhanii deebi'an immoo argineerra yoo jedhan immoo eessarra fuudhanii ba'an maqaan isaanii eenyu irratti fuudhanii jiru gahurii isin ilaan akka jedhaati propagaandaa akka siyaasaa ka'eeran jedhanii kan isin dinqu utuma isaan akka jedhanii turan dhossuu yaadanii utuu isaanii horii kennanii dubbatina boolli akkatti duwwaa fi margine bartoota isaa dhufee fudhate jedhaa jedhanii jennaan Yesuus Kiristoos ka'eera. Galanni isaaf haa ta'u. Inni lammaffaan utuma loltuun itti naanna'ee jiru boolli duwwaa hafeera. Maqaa Waaqayyoo bara baraan jajamaa haa ta'u. Utuu qawweetti qabanii utuu itti naanna'anii jiranii boolli duwwaa hafe Yesuus Kiristoos boolla duwwaa hambisee ka'e. Boolla yoo qabu boolla namaa lixa dhiisee fi beeknu. Namaati boollichuu Yesuus boolla hin qotanne sila Yesuusii boolli hin qotanne. Yesuus Kiristoos iddoo akka ula kun agarreen.
Isaa owwaasha dhaqee sirna owwaashaa xumuree galu hin jiru macaafa qulqulluu keessa. Warra owwaalamaniif owwaalamuu dhufe Yesuus. Kanaaf owwaasha dhaqee hin beeku. Hundaa'an garuu nama owwaalamuu dhaqu garuu deebisee owwaalarra. Garuu isaatii dhaqee dhaabatee nama kee nama owwaalamee biyyoo irra deebisee dhagaarra kaanii Yesuusii deebi'ee namoota du'a ka'uu dhaqanii wajjin deebi'ee galu hin jiru macaafa qulqulluu keessa. Yesuus Kiristoos warra owwaalamaniif owwaalamuu dhufe waan ta'eef. Ameen. Kanaaf kutaa kanarraa boollatu duwwaa fi bartoota isaa dhufee fudhate jedha horii isin ilaannaatiin dubbatinaan maal isaan namaasidha. Lamaffaadha kun boolla duwwaa. Inni sadaffaan akkatti du'aa ka'uu mirkanaa'ee Yesuus erga owwaalaa ka'ee booddee guyyaa 40 halkan 40 namoota baay'eetti dhiiratti dubartiitti tokkummaatti dhuunfaatti mana keessatti bakkeetti halkan guyyaa harkaan qaqqabanii ijaan arganii guyyaa 40 gidduutti nama amma kanatti mul'ate. Ishin kaane eessaa dhufee ni mul'ate kun. Ni warra karaa Damaasqoo deeman akka isaan deebi'anii galan godhe kun. Inni isaanuu tokkummaatti jiranii mana cufamaa keessatti argame nagaan isiniif haa ta'u jee kun. Inni Toomaas anoo nama nu jennaan fidii madaakoo keessa quba kaa'ee mirkaneeffadhutti hin jedhe kun eewunni ree. Nama gara biraa akka yoo ta'e eewunni inni mana cufamaa keessatti argame kun eewunni madaa wajjin ka'ee kottuu kee akka haadhu kun nama biraa waraaname du'ee owwaalame hoo Yesuusidha. Kanaaf halkan 40 guyyaa 40 dhiiratti dubartiitti tokkummaatti dhuunfaatti mana keessatti alatti harkaan qaqqabanii ijaan arganii nama 40 guyyaa 40 kana gidduutti mul'ate Yesuus. Tokkoffaan kakuu moofaa keessattuu tumanni hin dhalatiin utumanni guddatee hin du'in iyyuu akka inni dhalatee dhala namaa gidduutti foon uffatee du'u dubbatameera kakuu moofaa keessa. Inni lammaffaan immoo utuma zabiin itti naanna'ee jiru utuu eegduun itti naanna'ee jiru owwaalli duwwaa hafeera. Harrayyuu duwwaadha mabara baraattuu owwaalli isaa duwwaadha. Ameen. Inni sadaffaan immoo utuu walgahii guddaa geggeessanii haayilanyaa sibsaba. Walgahii ho'aatu geggeessanii akka walgahiin isaan qabbanoofneef Yihudaatu bartoota gidduu jiru. Achi immoo jarri immoo biyya nurraa fudhatanii mari'ataa jiru. Addanaa Yesuusii wajjin waciititti nyaachaa walgahii addanaa hirmaachaa achitti immoo dhaqee gabaasan. Daa'im gaafa isaan dhufanuu Yesuus isa kana jedhee kan itti argisiisan akka walgahiin du'uu Yesuus hin qabbanoofnee fi keessaa balaa wal jira. Alaa warra Fariisotaa warra majenne kana saduqoota jira, warra beektuu macaafaa jira, akkasumas immoo namoota biyya geggeessaa jirantu jira. Addanaan immoo kan walgahiin isaan qabbanoofne Yihudaa jira walakee. Kan mistira guuree geessu. Hin qabbanaa walgahiin akkasii ilma raawwatamaa dhiisa. Keessaa balaa wal simate taanaan rakkinni keessanii hin mirkanaa. Maaliif hin qabbanaa'u? Lolli isin irra jiru hin qabbanaa'u. Akka inni hin qabbanoofne Yihudaatas jira. Warra alaatiif gabaasa dhiyeessaa isa alaa immoo deebisee jechuudha. Kanaafiyyuu utuu kun geggeeffamaa jiruuti Iyyasuus Kiristoos du'aa ka'ee nama 40tti mul'ate. Guyyaa 40 gidduutti namoota amma nama isiniin jedhetti mul'ate. Ilaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Maariyaamii fa'aa owwaala isaatti gara owwaala isaatti adeemaa jiru. Reeffa isaatti dhaqanii shittootti naquudhaaf akkuma seera jiruutti isaan reeffuma isaatti shittoo naqanii deebi'uu dhaqu. Malee sammuun isaanii isanii du'aa ka'utti namanni isaanii maal jedhaa deemu yaaddaa'uu deemu dhagicha eenyurraa nu galagashaa eewu galagashaadha ni yaaddaa deemu innoo dubbatameera hin galagala. Ameen. Yesuus du'aa hin ka'a jedhameera waan ta'eef utuu lafa kana galagashanii irra kaa'anii irraa galagala dhagaa miti. Lafa kana galagashanii irra kaa'anii tuma samaayiif lafa walitti maxinanii irra kaa'anii iyyuu hin ka'a waan jedhameef ima galagala nuuf waan akka tumane jedhe. Hindaa'ummaa taphatti gochuun hin dubbanna booddee chaappaatti gochuun ishee akka kee miti kan du'aa ka'u jechuudha wanti isaa. Tuffiidha. Maataba jedhaa laga buusee ka'e dhagichi owwaala Yesuus irra jiru gaafa Maariyaam fa'aa bira jiru ol galagale jedhatu hin ta'in gadi galagale. Wanti ol galagale gaditti deebi'a. Wanti gadi galagale garuu ol hin deebi'u. Dhagaan gadi galagale ol hin deebi'u. Dhagaan ol galagale garuu takka turee gad deebi'uu danda'a. Isa kana garuu Yesuus gadi galagalcheedha gadi galagaleedha. Ameen gadi galagaleera. Gaafa Maariyaam fa'aa bira ga'an waa yaaddaan malee dubbatameera gadi galagalee arganiidha. Gadi galagalee. Akka jedhani warra achi dhaabatan immoo dargaggeessa tokkotu achi dhaabataa jedha. Namatu jira achi ergamoota waaqarraatu achi jira gararraaf gajjallaa taa'u boollicha bira. Iddoo jarri warri eegduun bu'an hin beeku baay'ee. Manatti galan ta'ee boollatti gannaman ta'ee gabaasa dhiyeessuudha kan fakkaata boolli duwwaa fedhanii malee eessa jiru laata gaafa ergamoonni achi taa'an. Innaa kana booddee
warrachi owwaala eeganidha owwaala Yesuus eeganidha seeteetu gooftaa koo isa dhositanii maaloo natti argisiisi jetteetu isheen dubbattu agarra akka jedhan isaanii akka jedhee ture ka'eera. Maatiyoos 28 lakkoofsa 5-7 dubbifadhaa. እንደተባለው ተነስቷል። har'a ka'ee mokkoreetu hin ta'in akkuma tuunni hin fannifame tuunni hin dubbatame akka jedhame ka'eera. Isaan akka jedhe iyyuu hin ka'a jedhanii itti naanneessanii inni immoo akka jedhame ka'eeraa jarri itti naannoof televizyiinii namni hin beekamu. Akka jedhan akka jedhe akka jedhame ka'eera. Ameen. Akkuma jedhe ka'eera laalaa dubbiin kun dubbii salphaan ta'u akka jedhame wanti akka jedhame jedhamee hafe baay'ee jira. Biyya lafaa kanarra akkas jedhameera cimaadha gadi fagaateera kan jedhan hin hafe. Yesuus Kiristoos garuu nan ka'a jedhee otoo hin dubbate hin ka'a jedhamee otoo hin dubbatame akkuma jedhamee ture innoo ka'eera. Maaliif isa jiraataa warra du'aa kee barbaaddu barbaadinaa har'ayyuu warri Yesuus Kiristoos du'aa gidduutti ilaaltan jiraataa ka'eera. Du'aota gidduu hin jirun ila dhaggeeffadhaa. Macaafatu jira kan akka ilmi namaa akka Yoonaas kan jedhu jira. Dubbifadhaa macaafa qulqulluu. Ilmi namaa akka Yoonaas isas Yoonaas irratti ta'e Yoonaas garaa qurxummii keessa lixe guyyaa 3 taa'e. Miilli irraa hin cinne ijji hin jaamne harki irraa hin cinne guyyaa 3 guutuu garaa qurxummii keessa galaana kee taa'edha. Achi ol bahee gaafa guyyaa 3 Waaqayyo ajajaan qurxummiin fayyaa tufeedha. Amma Yesuusiin du'aa koo maal isa dhiba amma nama taatee namni akka koo namni akka keessanii garaa qurxummii keessa guyyaa 3 teessee gaafa guyyaa 3ffaa fayyaa tufeedha kee. Waan nama nyaatu keessa teesse isheenullee laftoollee nyaatu yoo dhimmata irraan kana bee guyyaa 3 gidduutti rimmuu biran geessu yoo malee guyyaa 2-3tti 4tti biran ga'u. Garuu isa kana qurxummii magaazii garaa keessaa qabu ashakee nyaatu keessaa fayyaa taa'eetu gaafa guyyaa 3 fayyaa isaa tufame. Akka Yoonaas taa'e ilmi namaa gaaf tokko jedhamee dubbatameera. Kan guyyaa 3 garaa lafaa keessa taa'u fakkeenya kanaan himameera jechuudha. Tokko akka jedhame ka'eera. Lammaffaan ilmi Waaqayyoo yookaas immoo ilmi namaa akka Yoonaas ta'uun isaa nafuu hin tufti laftechaadha. Lafuma tufe bakka. Zabiin gadi ittisuu hin dandeenye. Ilaa dhaggeeffadhaa. Phexroosii lolaa du'aa kanatti Yesuus duukaa dorgomee ture. Dorgommiitti lixee ture. Ansi duukaan du'a. Abbaan fedhe yoo si dhiiftee galte Yesuustuu hin dubbate akka du'a akka fadhifamu. Lola kanatti lixee ture. Garuu kan isin dinquu laphee uumamaati malee laphee hafuuraatiin jedhaa jedhameti. Lapheen uumamaaf lapheen hafuuraa gargari. Inni uumamaan waa amanan, inni uumamaan waa fokkorani, inni uumamaan waa dubbatanii fi inni hafuurri Waaqayyoo laphee namaa geeddaree dubbatu gargari. Yesuus immoo beeka nama laphee fooniitiin waccuu fi nama hafuuraa wachuu beeka. Akka keenya miti nun afaanuma laalleetu kufna afaanuma laalleetu duukaa luucoofna inni garuu akkas miti. Otoon daaqqoon hin hiyyiin si'a 3 nagantaa isa amma jette kan amma hin dandeessu guulana garuu hin dandeessaa. Booddee dandeessa malee amma hin dandeessu. Inni garuu duukaa qajeele biraa hafe warra kaan biraa hafe gaafa Yesuusiin rukutuu maal jechuutti ka'anii namichi kun jabaatee amma dhumaatti dhaabachuu hin dandeenye. Lapheen uumamaa iddoo ga'ee kufu qaba. Warri laphee uumamaatiin Waaqayyo duukaa deemtan iddoo ga'ee kufu qaba. Dubartii tokko dhufee iddootti abidda qaqqaamatanii ati soosa fakkaatta warra Galiilaa fakkaatta Yesuus fakkaatta dubartiitu jedhee malee dhiirayyuu miti. Akki anuu isayyuu hin beeku jedhee abaarutti ka'ee nama waggaa 3 fi 6 wajjin jiraate anuu hin beeku jedhe. Hin beeku ani jettu kana hin beeku jedhe. Bifti isaa hin hima, deemsi isaa hin hima, ilaalchi isaa hin hima, Yesuusiin argisiisaa jira bakkeensa garuu inni immoo anuu hin beeku jedhe. Kan keenya nun hin dubbatannaa jireenyi keenya himuu dide kan Phexros immoo inni hin kaadaa jireenyi nima. Achiin yaadatee sana booddee Yesuus hin ilaalee innis immoo hin boo'e boo'ichadhaa boo'eedha. Gaafa hafuurri Waaqayyoo dhufee isa geddaru immoo nama jalqaba ol ka'ee biyya keetti Yesuus isa sin ajjeeftan, Yesuus isa sin awwaaltan, isatu du'aa ka'e,
Isatu hafuura isaa dhaqeen erga jedhee hafuura isaan nurra bu'ee malee nuun hin machoofne jedhee jalqaba kan dubbate sana. Kaleessa laphee fooniitiin jedha har'a garuu laphee hafuuraati. Ameen. Ammayyuu waa'ee du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos laphee fooniitiin qorta taanaan qoramtee hafta. Laphee hafuuraatii yoo ta'e malee Phexros isa jalqabaa taata. Phexros lammaffaa ta'uun gidarumsa hafuura qulqulluutiin malee hin danda'amu biyya koo. Akkasittiin an waa'ee du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos saayinsiin beekumsa uumama kootiin an bira ga'ee bara dha'oo itti hin dandeessu. Takka. Phexros anoo sayyuun beeku hin sodaatitti namme yaadde rakkoo biraa keessa galee falmiyan biraa keessa galee gaafa hafuurri waaqayyoo dhufee sarara bu'u garuu gaafa hafuurri waaqayyoo laphee isaa geddaru garuu isa sin ajjeeftan kun lallabayyuu mini okkorsoodha malee isa sin owwaaltan isa sin ajjeeftan Yesuus akkas godhee maargoon ureennaan kufaa sagadaa kufaa fudhadhaa jennaan gaafa sana galgala namoota amma gooftaa fudhate beektu amma Yesuus itti kufee sagadee gaafas. Guyyaa tokkicha lallaba tokkichaan laphee foonii jechaan. Hafuura qulqulluudhaan guutamuun raan kan hafe. Hafuura qulqulluudhaan guutamuun raan kan hafe. Iyyesuusiin hubachuun Iyyesuus duukaa bu'uun waa'ee Iyyesuus dubbachuun waan xinnoodhaan ganuu namatti fida. Waan xinnoodhaan duubatti deebi'uu namatti fida. Gaaffii dubartii tokkootiin duubatti deebi'e sammuu laphee uumamaatiin duukaa bu'e. Gaafa hafuurri qulqulluun geddaru garuu sammuu moototaatiin kufuu dadhabe lapheensa. Ameen. Namichi amma fuula keessan dura dhaabatu kun jedhani maqaa Iyyesuus nama Naazreetiin akka fayye beeka murtoo barbaadan fudhadhaa jedhan. Kaleessa garuu dubartii tokko fuuldura tanoo Iyyesuusiin hin beeku. Namni utuu hafuura qulqulluun keessa keen geddariin duukaa bu'eera. Yesuus duukaan jira. Waa'ee isaan dubbadha jetti waan xinnoodhaan kufta. Waan xinnoodhaan kufennis. Miilaa dhaggeeffadhaa. Akkuma sila dubbadhe chaappaatti gochuun isa akka kee mitii kan ka'u. Tuffii dhossaadha. Garuu dhagaan chaappaa jaraa baatu gadi galagale. Dhagaan chaappaa seexanaa baatus gadi galagaleera kan warra Roomaa duwwaa miti. Iyyesuustu galagashi. Chaappaa du'a. Ameen. Sheekka kee miti waa'ee gooftaa kan dubbatu dhumarra. Fayyaa ilaalanii bifa ilaalanii. Yesuusiinis akka kee miti ilmi waaqayyoo jedhani garuu waan fiddee jedhee ka'ee. Si miti ilma waaqayyoo jedhani si miti ilma waaqayyoo ofiin jedhe ani waaqa ofiin jedhani. Waan fidda gaa kunooti jedhani. Sheekka kee miti sakka kee miti jechuun hin danda'ama waan meeqa jedhanii. Lakki. Isuma akka Yesuusi owwaala diigee ka'ee torras ta'a. Mootoo yemminnassa du'ee kan ka'u ila dhaggeeffadhaa. Isaayyaas 26 lakkoofsa 19 barreeffamee jira kun achirra. Akka jedha Waaqayyo fayyina erga jedha. Ilma isaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo fayyina erge. Maa inni fayyinichi? Biyya lafaa kanarraa fayyinni guddaan duuni mo'amuudha. Duuni mo'amuudha. Ilmaan nama du'a harkaa bahuu hin danda'u utuu Yesuus dhaqee du'ee du'a mo'ee hin kaane ta'e. Amma gaafa Yesuus du'a mo'utti duuni nurratti mo'ee ture. Amma garuu gatii Yesuus Kiristoos du'a mo'ee warra sattaman irratti duuni hin hojjetu. Hin hojjetu. Ilkee hin qabu. Arfiin kee meerere yaadu haa jedhe. Ilkee hin qabu. Kanaaf fayyina erge Waaqayyo jedha. Daawit faarsaa Daawit boqonnaa 16 lakkoofsa 10 dubbifadhaa. Inni immoo macaafa qulqulluu sanammaa isinitti mee waa Yoonaas kee ammoo Yoonaas boqonnaa 2 lakkoofsa 8 eega kun itti gaafa dubbiftan keessumatti garuma isaa akka jedhe fayyisuun kan Waaqayyootiidha. Fayyisuun maadaan የእግዚአብሔር ነው. Kanaaf guyyaan kun guyyaa itti Yesuus Kiristoos aangoo du'aa kana humna du'aa kana cabse yaadannoo isaati malee Yesuustu ganaa du'a mo'a miti. Guyyichatti sagannas miti. Boollichatti sagannas miti. Lakki. Kan namni mootee hin beekne kan nama fixee ofitti dhudhee taa'e Yesuus Kiristoos itti lixee qulfii harkaa fuudhee bahe.
Guyyaa namni dhalatte iyyuu hin ayyaaneffatamaa guyyaan kun abaare. Xinnoodhaa guyyaa hunda. Maal barbaachisa? Hin barbaachisa malee. Yaadannoo cimaadha malee. Guyyaatti sii ol mo'ame. Guyyaatti Yesuus Kiristoos aangoo du'aa dhala namaarraa cabse. Guyyaa itti Yesuus arfii du'aa doomse. Warra sattaman hundumaaf du'aa ka'anii jireenya lammaffaa akka jiraataniif balballi banameedha. Isa cufamee turetu baname. Salphaayyuu hin ta'u malee. Akkattuu ayyaaneffatamuu hin qabu malee. Hin xinnaatiin nama. Ilaala geeffadhaa. Nan dubbisa kutaa kana. Isa kaan yoo dhiise iyyuu mul'ata boqonnaa 1:5-8 nan dubbisa. Mul'ata boqonnaa 1:5-8 akka jedhe isirratti dhaggeeffadhaa. Mul'ata boqonnaa 1:5-8 kan jiru. Kaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Mul'ata boqonnaa 1:5 irraa eegalee. Akkas jedha. Yesuus Kiristoos biraas isiniif haa ta'u jedhee nagaa koo isiniif nan dhiyeessa. Yesuus Kiristoos dhuga baatu amanamaa. Inni warra du'an keessaa hangafa ta'ee kaafame. Mootota lafa kanaas hin abboomu. Inni nu jaallate dhiiga isaa isa nuuf dhangalaaseen cubbuu keenya irraa nu fure. Isa mootummaadhaaf Waaqayyo abbaa isaatiif luboota akka taanuuf nu godhate. Sanaaf ulfinaaf aangoo baraa hamma bara baraatti haa ta'uuf. Ameen. Kunoo duumessa wajjin dhufuuf jira. Ijji hundinuus isa ilaaluuf jira. Warra isa waraananis immoo isa arguuf jiru. Hin ta'a kun. Maatti beekta kunoo fuuldura kee jira. Kuni fuuldura keenyatti nu eegaa. Ilaa dhaggeeffadhaa. Iyesuus Kiristoos hangafa du'aa ka'uu ta'eera. Hangafa du'aa ka'uu ta'eera. Ta'uun isaa kun immoo warra sattaman hundumaa waan inni godhe immoo ilaalaa. Du'uu isaatiin, dhangala'uu dhiiga isaatiin, humna cubbuu isa du'atti nu geessu. Humna cubbuu isa bara baraan hidhaa bara baraatti nu geessu. Harkaatii nu dachaase. Ulfinni bara baraan teessoo irratti isaaf haa ta'u kan akkanaa hin jiru malee. Maaliif na ayyaaneffatamu? Anaaf waan guddaa ta'e. Fannifamuun Kiristoos warratti namanneef gowwummaadha. Nu warratti amannuuf garuu humna Waaqayyoo ta'e. Har'ayyuu saduqoonni dhagaa hin gaaciin isaanii. Fariisonni dhagaa du'aa ka'uun hin jiru warri jettan. Isiniif gowwummaa fakkaatu nu warratti amanneef humna Waaqayyooti. Yeegziyaabeer haayil humna Waaqayyooti. Har'ayyuu. Ilaa dhaggeeffadhaa. Yesuus Kiristoos hangafa du'aa ka'uu ta'e. Dhufaatii dhumti isaa hiiki isaanii guddaan humna du'aa kana siisteema kanaa yoo dhufe Yesuus moo'e malee dhala namarraa kufuu hin danda'u. Dhala namaa gidduudha addaamirraa hidda addaamirraa kan dhufe immoo du'a mo'uu hin danda'u. Humna du'aa aangoo du'aa cabsuu hin danda'u. Sababni isaa humna cubbuu hidhaa cubbuu hidda cubbuutti jira waan ta'eef. Iyesuus Kiristoos garuu hidda cubbuu irraa otoo hin ta'in dubartittiirraa kan dhalatu mataa keetu ma'e. Dhiiraaf kakkatame miti silma isaayyuu. Siif nadhitti gidduutti jedhe malee siif namicha gidduutti jedhe miti. Kanuma inni garaa dubartii keessa bulee foon uffatee dhufee dhalateefu hiiki isaanii guddaan hiriira warra du'anii keessa galee Yesuus jennaan namoonni argee jedhee du'ii dhudha'e. Namootuma warra kanaan dura ajjeesaa turedha see fudhate. Ilkee du'aarraa bitee ol ka'e. Ameen. Warri dudduuba isaa jiran isatti amananii fayyina warri fuuldura isaatti lallabaa turanii du'aniif balballi banameera. Haaleluyyaa. Kanaaf warruma kaansee gaafa dhudha'u ilkee birraa bite du'i. Iyesuus lakka. Foon uffatee gatii dhufeef. Kanaaf akkasitti siisteema kanaaniin du'a kanaa injifachuudhaaf Waaqayyotu siisteema kana uume namni siisteema kana sirreessuus hin danda'u. Siisteema kana amanuus dhiisuus hin danda'u. Amanuudhaan waa ittiin dabaluma jireenyuu san argata. Mamuudhaan immoo waan fiduu hin qabu. Hin du'a malee. Waa'ee isaa iyyuu hin beeku. Wajjaa isaatti dabalachuu hin danda'u. Umurii isaatti dabalachuu hin danda'u namni. Takka.
Yesus Kristos hangafa du'aa ka'uuti. Ameen. Ka'eera. Ameen. Ameen. Kun tokkodha. Lammaffaan immoo macaafni akka jedha. Yesus Kristos hangafa du'aa ka'uuti waan ta'eef warra isa duukaa bu'antu du'ama. Warri kaan hin dandeessan. Waan barbaadan duukaa bu'uu dandeessu garuu du'amuu hin dandeessan. Maaliif isa sin fuuldura jiru sanatti mo'eera. Ni na fuuldura jiru garuu mo'eera. Ameen. Yesuus mo'eera. Warri isa duukaa bu'an immoo maa inni kanaaf jedhe namni natti amanee yoo du'e iyyuu hin jiraataa deemu. Utuu jiruu kan natti amanus yoo du'e iyyuu bara baraan hin du'e. Dhaggeeffadhaa gurri keessa na banamu. Kanaaf Yesuus Kiristoos hangafa du'aa ka'uuti waan ta'eef isa duukaa habuun. Isa duukaa bu'aa isa du'a mo'e. Hin du'iin hin haftan waan ta'eef. Gaafa duutan gaabbuurra. Gaafa namni du'ee ka'e gaabbuurra. Har'a isa du'a mo'etti amanuun barbaachisaadha. Gaabbitee moo argattu amma gaabbii. Amma. Namicha isa Luqaas keessaa sooressa sana maaloo obboloota akkasiin qabaa warra jalina lafarraa hojjetanii. Maaloo nama du'ee kaasiiti ekeraatti ergii. Dhufanii abidda kana keessa iddoo nan gubadhe kanatti akka dhufanii hin gubanneef jedhe. Kan ofiisaaf gubatu miti warri kaanuu akka dhufanii hin gubanneef hin gaabbe. Sirran buusin isa jedhan ta'e namichi kun. Sanarra buuse sirran buusin ta'e garuu nabe carraa. Ofii kee kun fayyinee nama fayyiftaa jedhe. Gaabbitee argachuu hin dandeessu abiddicha galtee deebitee gaabbitee argachuu hin dandeessu. Dhaqee deebi'ee amane. Tu carraan akkasii jiraate immoo maal akka nareenuyyuu. Maal akka waan garaa keenya hojjenne waan garaa keenya dubbanne carraan akkasii jira taanaan gaafa soo filannoodha. Hin jiru garuu. Hin jiru. Carraa akkasiitu hin jiru. Inni tokko duukaa bu'aa Yesuus kana duukaa. Waan du'aa duukaa hin deemina. Waan hin dubbanne. Waan ofii duutee achi naftu. Waan bobaa namaa keetes waan abiddoo bira ga'e gubattu. Waan hattuun fudhattee deemtu. Muka namni qirixee jistu. Laga saree keetti fincooftu duukaa buutanii kan jirtanii. Addeebiyaa. Kan duukaa bu'an mikkattaleen binoor jedhemu. Namni duukaa bu'u yoo jiraate of haganuu jedhemu. Of ganaa duukaa bu'a. Yetinsaayoo bakkurnoos. Haleluyaa. Maqaa Waaqayyoo bara baraan jajamaa ta'u. Waan ofiiyyuu duutee achi naftu. Waan si dhiiftee duutu. Waan hattuun kiisii kee asi fudhattu. Waan foon kee faayidaa hin qabne. Waan dubbachuu hin dandeenye waaqa afaan hin qabne. Waaqa afaan hin qabne. Waaqa du'a injifachuu hin dandeenye maal gootamu. Kamittuu dorgommii yoo gale Yesuus Kiristoos akka inni moo beekamaadha kan mirkaneessine haasaa jirra. Maaliif ho'etti du'a mo'eera. Maaliin itti gittarii fi dhiqaa waan du'a mo'e hin jiru wanti du'a mo'e. Kanaafiyyuu tokko isa duukaa bu'uudha. Har'a filadhaa. Lammaffaan immoo hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaaf dhamaa. Akkuma barumsa barachuuf dhamaatan. Akkuma tajaajiluuf dhamaatan. Akkuma lallabuuf dhamaatan. Akka amantii keessan bal'isuudhaaf dhamaatanii mee hafuura qulqulluudhaan guutamuuf dhamaame taa'anii isinii ibsaannu. Addunyaa ibsaa isinii. Yeroo hafuurri qulqulluun sun isin irra bu'u gara dhugaa beekuu hundumaatti dhuftuudha. Yeroo barattan jedhamiti. Yeroo hafuurri qulqulluun nuuf Phexros laphee fooniitiin har'a laphee fooniitiin kan haasa'an gara qaban ogummaa fooniitiin si duukaan du'a abbaan fedhe yoo galte laphee fooniitiin hin dandeenye gaafa hafuurri qulqulluun nuuf garuu isa sin ajjeeftan jedhe fuuldura isaa dhaabate sin owwaaltan Yesuus Kiristoos dhiira fuuldura dhaabate isa dubartii fuuldura dhaabachuu dadhabe. Isa si laggaluu fi didee amman galeef. Isa amma sii galuu dide kana hafuura qulqulluudhaan guutamuu dhama isii gala. Ameen. Manuma ta'a hafuura qulqulluudhaan guutamuu dhama manumatti isinii gala. Waldaa dhattee hafuura qulqulluun hin guutamne taane maal sii godha? Hafuura qulqulluutu si ibsa isa amma jettu kana booddee dandeessa. Indaa'uma akka jedhe. Quba erga keessa kaa'e booddee Toomaas dhugaadha too gooftaadha isa duute Yesuus ati jennaan. Ati illee waan na argiteef amante utuu hin argin warri natti amanan kan galateeffamanidha. Kan galateeffamanidha. Waa'ee keenya ta'uun sana. Hafuura qulqulluudhaan guutama amma yoo irra deebi'aati. Waaqa hafuura ta'e kana. Macaafa hafuuraan caafame kana. Waaqa hafuuraan owwaala diigee ka'e kana. Waaqa hafuuraan humna seexanaa cabse kana. Waaqa biyya lafaa irratti ergaadhaan labsiidhaan mul'ataan dubbatamee mul'ate kana. Fooni nan bira gaawwettanii hin danda'amu dubbiinsa. Hafuura qulqulluudhaan guutamuu dhamaa. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.
akka inni sii mul'isetti sii ta'a. Isa namni haasa'u miti mee sitti haasa'u furri Waaqayyo. Tokko kan. Guyyaa irratti bara keenya keessa bara amma jiraannu kana keessa Yesuus Kiristoos waggaa 2000 fuuldura du'a mo'ee ka'e. Waggaa 2000 irraati. Yookaan immoo ani warra lakkoofsa warra kaanittis kan keenyattis har'a miti jechaadha. Har'a kana yaadannu. Har'a kana lallabnu. Utuma dhiifnee boruu kana lallabnu. Hundeen warra isa duukaa bu'anii lallabni isaanii yoo du'aa ka'uu Yesuus ture. Har'a immoo maal lallabnu re? Maqaa Yesuus ture. Du'aa ka'uu Yesuus ture isaanii hundeen. Har'as gad dhaabachuu hin qabu. Abiddi kun boba'aan kun itti fufee boba'uu qaba. Hamma du'i lafarraa golgolaa'utti. Hamma firdiin lafarraa xumuramee du'i lafarraa golgolaa'ee lafa isaatti galee qulqulloonni Yesuusii wajjin amma jireenya bara baraatti galanitti abiddi kun itti fufee boba'uu qaba. Malee gad dhaabachuu hin qabu. Dhaloonni yaadachuu qaba. Har'ayyuu taanaan jireenya keenya keessaa boba'uutu irra jira. Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera kan jedhu boba'uutu irra jira. Ameen. Yesuus Kiristoos awwaala diigeera kan jedhu har'a boba'uutu irra jira. Guchi isaa abiddi isaa koomati isaa dibaan isaa galagalee himamuutu irra jira. Hin jaallatu seexanni kana kan hin jaallanne. Hin duutanii jedhe gaafas. Kanaaf duuniin dhufee Yesuus Kiristoos immoo namni nattaman hin du'e. Seexanni hin duutan jedhee ajjeesee kee hagale ganata kee. Yesuus Kiristoos garuu boolla namni lixxe duukaa lixee, sii'ool namni lixxe duukaa lixee, du'a namni lixxe duukaa lixeetu achi ol gale. Kottaa duukaa jedha. Ameen. Silazii har'ayyuu taanaan itti fufee boba'uu qaba. Keessa warra lallabaniiti. Irra deebi'aa lallabaa har'a du'aa ka'u Yesuus. Kana caalaa lallabni hin jiru. Biyya lafaa kanarraa waaqotiin du'a moote tokko iyyuu hin jirtu. Waaqas naa ta'uu hin danda'u wanti du'a moo'in. Waaqas miti. Waan du'a moo'in waan duun irratti moo'e waaqa godhatanii kan jirtanii. Utuunni du'a moo'e biyya jiru maal taaten? Utuunni du'a moo'e lallabamaa jiru. Macaafa iddoo du'a moo'e isa du'a moo'e lallabu cuftanii bira dabartanii iddoo buddeenii iddoo siltaanaa iddoo qeesummaa iddoo paappaasummaa warri lallabaa jirtanii dhiisaa isa du'a moo'e lallabaa kana kan jaaleen jiru. Surraan biraan barbaadina warra du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos lallaban surraa qabuudha. Maal goota waan surraa gara biraa surraan osirraa sokkeera wayyaadhaan surraa barbaaddaati. Isaan gatii du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos lallabaniif warra abbaa seera warra abbaa biyyaa fuula duratti surraatirra ture. Ati garuu yoon luba ta'ee surraan irra jira jettee yoon paappaasii ta'e yoon dooktera ta'e irra jira yoo wangeelaawii ta'e raajii ta'e itti yaada lakki. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos garaa kee keessaa qayyootee aboba'u surraa sirra jira. Kanaa hin jiru surraan. Ergamoonni kan lallabanii nama ta'uun isaanii wallaalame maal ta'eef. Lakki baako jarri kun nama miti ergamoota waaqarra nama fakkaate gidduu galee itti qubnalanii miillatti kubura gani. Lakki dadhabaa akka keessaniiti. Lakki nama minaan nyaatte bishaan nuddee dha'uuni. Waaqayyoo hafuura qulqulluutu nu keessa goree kana hojjeta. Aangoon kun kan keenya miti ni keessa galan malee. Musa gadaatu jedhan ta'e gaafa sana akkoo addunyaatti. Nama naafa ta'e karaarra taa'u diriirsanii. Maqaa Yesuusiin ka'e naannoo ta'a mana qulqullummaatti ol gale. Garuu aangoo sana fuudhanii isaan aangoo sana achi dabarsanii kan isaanii aangoo iddootti eegee bu'aa. Warri aangoo namicha kanaatti darbuu barbaadanii kottaa aangoo isaa lallabaa aangoo isinii kenna. Amiin. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Amiin. Innaan waaqa du'a mootiin ka'i. Waaqa du'a mootiin baattanii jooyinaati itti isin gugguufina. Kanaaf dhaggeeffadhaa. Waaqonni waaqeffaman biyya lafarra yoo jiranuu jala sararee kanan sitti immoo kan du'a moo'ee ka'e Yesuus duwwaa. Ameen. Yesuus duwwaa. Kan akka beektan. Waanan hir'arrabee dubbadhu. Yeroon dubbadhu. Warri dhugaa kana deeggartanii sirreessaa. Warri kaan immoo dhugaan nan dubbadhe iyyuu dalgasiif. Dhugaamti namni dubbatu dalga warra kaaniif. Warra dhugaa kana beektan immoo
dhugichatti sirraa. Amma yoo deebi'ee jiniin jedhaa hin waaqeffannaa, hin ayyaaneffannaa, hin lallabna. Kan biraan qabna. Waan biraas iddoo nuuf hiddan hin qabdan. Du'ee du'amuu Yesuus Kiristoos irraan kana waan nuuf hiddan gara biraan qabdan. Kan kana caalus hin jiru. Inni immoo deebi'ee dhufa kunuun. Amma yoo cidha isaatti buufnee waaqeffannaa dubbiseera amma deebi'ee dhufa. Cidha isaa keessa teenye eegganna. Isa waaqessaa yaadataa eegganna. Du'ee du'aa ka'uusaa amanaa eegganna. Inni immoo warri waraan ta'etu argitu deebi'ee dhufedha. Warra waaqessa warri waraan ta'e warra jeeftee waan ta'utu isaan arganii deebi'ee dhufedha iddoo Hallelujah. Warra ajjeesan hin argu. Nummoo waaqeffataan eenyuure? Ayyaaneffataan eenyu? Gabaan biraadhaan nuure eessanan? Kanaaf utuu eegduun itti naanna'ee jiru, utuu walgahii cimaan geggeeffamu, utuu horii isinii laannaa hin dubbatinaa du'aa ka'eera jettanii bartoota dhufee ate jedhaa jedhanii Iyyesuus ka'eera. Ameen. Ka'eera. Ameen. Ka'eera. Ameen. Bara baraanis jiraataa ta'e. Ameen. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Tolee, maqaa Waaqayyoo bara baraan jajamaa haa ta'u. Ameen. Warri nu duukaa jirtan, warri nu dhaggeeffachaa jirtan, kabaja guddaadhaan seexanni biyyi lafaaf foon akka ati ayyaana kana gammachuun ayyaaneffattee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos yaadatte laphee kee keessatti hafuura qulqulluudha. Waa'een du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos akka hin bobaane kan godhan alfii dhiiga Kiristoosiin abraanaman. Ameen. Nagaa guutuun siif haa ta'u. Ameen. Ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana eebbaa siif haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Warri itti fufaan nu jettan ittuma fufnaa. Deeggaruun keessan nu barbaachisa yaadaan akkasumas humnaan qabeenyaan kan barbaadanii nu deeggartanii dubbii kana itti fufnaa. Iyyesuus du'aa ka'eera. Ameen. Kadhannaan galateeffannas. Hallelujah. Galanni siif haa ta'u. Akkuma jedhamee ture ka'eera. Ameen. Maal gochuu owwaala keessa barbaacha dhuftan isinitti meera'u jedhe Yes. inni owwaala biratti argame sun. Ameen. Ameen. Dhagaan irraa gadi galagalee kabana Yesuus ittiin kabaname malee boolli namicha boolla kennee fi duwwaatti hafeera. Yesuus Kiristoos owwaala diigee ka'eera. Ameen. Asittiin barbaadina ittiin jedhan. Ameen. Misiraachoo kana fudhatanii galagalan. Aduu guyyaa borii, aduu iftaanii, ayyaaneffannaa kana keessa kan bara 2017 du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka Maariyaam misiraachoo fuudhanii akaan namoonni. Ameen. Ayyaana kana keessa kan jiran. Ameen. 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 Yesuus Kiristoos ka'eera akka jedhaniif Ameen. garaaf, lapheef, hafuuraan guutamanii kan akka dubbatamanii abidda kee waldaa kiristaanaa keessatti gadi gadhiisa. Ameen. Isa Phexros ittiin onnee foonii lafa kaa'e onnee hafuuraatiin laphee foonii lafa kaa'e laphee hafuuraatiin ka'ee guutamee dubbate san dubbatanii namoonni kanatti namanni gidduu kanaaf fannoo Kiristoos jalatti hafufan amanan ergamaan seexanaa humni du'aa aangoon du'aa kan diigame haa ta'u. Hafuurri qulqulluun hunduma keenya wajjin ta'e sagalee dhageenya kana qalamiin allagne waraqatan tarsaaniin gabatee laphee keenyaatti nuuf caafi. Isa du'a mo'ee ka'e maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ameen.